Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan obboleeyyan kiyya bakka jirtanitti nageenyi Rabbii isin bira haa jiraatuti. Har'a dhaamsa takkaan qabadhee isiniif dhufee jira. Dhaamsi kiyya kun kan har'aadha. Waa obboleeyyan keenya manadhaa keessatti dararamaa jiran. Olamaatiin keenya, hayyoonni keenya maaliif callifna? Maaliif bara ilmaan keessantu keessa jira? Bara obboleeyyan keessantu keessa jira? Bara haadha manaa keessantu keessa jira? Maaliif callisuun ta'e? Yaa majlisa Islaamaa maaliif hin dubbanne? Yaa warroota aangoo guddifatu. Yoo mootummaan calqee nu laale, yoo mootummaan itti nu dhiise, yoo mootummaan nu tuffatee itti nu dhiise, mootummaan ixaqa keenyaa dhiisii hayyuu biyya bushuu danda'u, beekaa biyya bushuu danda'u, waan hundaan xiinxalee biyya bushuu danda'u har'a manadhaa keessatti dararuutti jira. Miskiinni garuu akkatti azabamee akka buqqataatti manadhaa keessatti waan takka addunyaa irratti hin hojjetamin irratti hojjetamaa jira. Har'a kan akkana nu godhe waa mootummaa biyya namaatii miti, mootummaa keenya. Yoo mootummaan akkas nu godhe hayyoonni keenya, abbootiin gadaa, abbootiin amantaa maal cabjettanii nu laaltu? Karaa dandeessanii, karaa ergaan keessan bira gahuu danda'uun maaliif sagalee hin taane uummata keenya kanaa? Maaliif hin dubbanne? Akka risaalaan bira gahutti warra dhimmi ilaallatu bira maaliif nu hin geenye? Wanti kun haala kanaan itti fufee jennaan bar miidhaa guddaan nurra gahuuf deema. Yaa beekaa kanneen akka hayyuudhaa, kanneen akka sheekotaadhaa, kanneen akka majlisaa risaalaa akka biraan nu geessan dararamaa jiran obboleeyyan keenya manadhaa keessatti. Cal jettanii maaf nu laaltan? Maaliif calliftan? Aangoo ofii guddifatuu qofaa miti. Mootummaan nama nu siyahuu dhabee jennaan namni waa tokko dubbate gama siyaasaatti ilaallatu. Namni waa tokko dubbate jennaan siyaasa. Waan siyaasaa qofa osoo hin taane kuni sabaaf sablammii hunda ilaallata. Yaa obboleeyyan kiyya bakka jirtanitti sagalee ta'aa fi warri dandeettii itti qabdan, warri dhageettii itti qabdan. Jiraattonni akka keenyaatis hamma dandeenyuun dudubbatuun nurra haa jiraatuuti. Har'oo akkuma argaa jirtan namni achi keessatti akkasitti miidhamu kuni saba tokkorraa kan ta'e miti. Garuu gari guddaan saba Oromoodha. Kan baay'inaan achi keessatti argamu, kan baay'inaan dararamaa jiru kan saba Oromoodhaa ta'e. Yaa sheekotii keenya, abbootiin amantaadhaa bakka jirtan hundatti amiroota biyya kanaatti nu iyyaa. Isintu dandeettii qaba, isintu beekumsa nurra qaba, isinirraa dhagahan. Hattaa wantu gadhaana warra ala jiran akka hin qabne nu godhanii, warra keessa jiran seeraan akka ilma namaa tokkotti kan hidhus kan hidhamus namuma. Kan adabbii rakkina waa balleessee adabbiin irra gaheehu kan waa balleesse tokko kan waa balleesse rakkinni tokko irra gaheehu akka ittiin dararamu. Garuu kun badii tokko malee rakkina biyyaa nu baase, rakkina biyya keenyaati. Haala jireenyaatis ta'ee gara mootummaatis ta'ee biyya keenya keessa jiraachuun akkuma namuu beeku waan baay'ee namatti ulfaatuuf har'a dhiiraaf shamarreen kan biyyaa baateefu of jijjiirra, warra keenya jijjiirra jennee biyyaa baane malee yakka hojjannaatti biyyaan baane. Asitti immoo garuu dhufnee qabamnee waan yakkaan hin hojjenne nu irratti hojjetuu jiran. Yakka takka malee akkatti dararamuun akka addunyaatti salphina guddaa. Hoo mootummaa nu dubbatuu dhabe gadi baha nu dubbadhaa. Warri dhimmi ilaallatu biraan akka nu gahutti risaalaatti barreessaa gadi baha dubbadhaa. Gara sooshaal miidiyaanis ta'e, gara ergaa kallattiinis ta'e, gara bilbila kallattiinis ta'e amiroota biyya kanaa keessatti akka nu dubbattanii dararaa irra gahuu jiru kan akka malatti nu dhahan. Falli hin jiru.
haala amma qabeetti callifame kanaan falli hin jiru. Waan dandeenyuun sagalee bira dhaabbannuuti. Waan garaa nama nyaatu takkaa mootummaan fedhe biyya keenya bulchee wanta akkanaa hojjetamee hin jiru. Takka wanta akkanaa hojjetamee hin jiru. Waan garaa nama nyaatu kan ijaafillee arguu miti kan gurraan dhagahuun namatti ulfaatu. Waan akkasii faatu mana hidhaa keessatti hojjetamaa jira. Kuni maaliif callifama? Kuni maaliif zim jedhama? Mootummaan yoo bineensa ta'e mootummaa biyya bulchuu jiru kanarra bineensa nu wayya. Bineensatti biyyeetu. Kun kan bineensa caalu nama keessa akkana tahaa jira kan hin jenne. Aangoo ofii bichaa daldalatuu bichaa aangoo ofii of guddifate gabbina bichaa barbaade. Obboleeyyan kiyya dhaamseen isiniif qabu tanuma isinittiin dhiyeessu nagahaan jiraadha.